Akkam jirtuu kabajamtoota maatii chaanaalii kooti. Ana Suraafelidha. Chaanaalii Suraafelii jedhu kun hanga yoonaatti kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota isaatiif wantoota bashannansiisoo fi beekumsoota garaa maatii chaanaalii isaatiif akka gahaa ture beekamaadha. Amma immoo chaanaaliin kun bifa haaraatiin jaallattoota isaatiif dhufaa jira. Kana malees maqaa chaanaalii keenyaa Suraafeloo irraa gara oromootiin maqaa jedhutti jijjiirreerra. Isinis hiriyootanii fi maatii keessaniif chaanaalii yuutuubii keenyaa kana sheer gochuun ummata Oromoo biraan akka geessan gamanumaan isiniif dhaamna. Kaayyoon chaanaalii keenyaas ummatni keenya akka beekumsaan dagaagu gochuudha. Remotes all in one.